deemnee immoo jibbaan eegalle an akka kiyyaatti bultii deemna tana jibbaan eegalle jaalalaan xumuruuf Shabakkaan deemne akka nu dheeyyan qabdu inshaallah. gaaffiin jalqabaa ati tana dura maraattee jirta akkuma dhalatteen fayyama guutuu jirtuun sadarkaa amma jirtu kanarra geettee moo maraattee fayyitee Hussein lukkuu ishigii fidde nu dalaguuf lukkuu luka qofa tiin jala Isin malee nama dabala namni hin muru. maal Isin akkanumatti narra keettani. homaa nutti kee kun hidhiisi qiyaamaa nu keessa jiru. Jaarsi fide Mee amma maal jedhamee isa caqabna amma mee maal jetta abbaa kiyya maal jetta? jalqaba irratti yaamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif galatooma. Amma egaa gara sagantaa keenyaatti seenaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya. Kun sagantaa Nasrii Live Show kan jedhamu kan guyyaa har'aa eegaleedha. Keessummoonni keenya jalqabaa abbaa Ruqiyyaatii fi haadha Ruqiyyaa kan karaa sooshaal miidiyaatiin beektan keessattuu karaa yuutuubiitiin yuutuubii mataa isaanii dhaabbataa qabanii koomeedii garaagaraa akkasuma ammoo keessattuu aadaa naannoo Arsii naannootti dhalatanii guddatan jechuudha. Aadaa fi duudhaa isaanii eeggatanii aadaaf safuu osoo hin cabsin bifa miidhagaadhaan nama bohaarsuu irratti argamanii. Guyyaa har'aa kan ammoo anillee keessummaa kiyya jalqabaa sagantaa jalqabaa Nasrii Live Show jedhu irratti keessummaa godhee isinii affeeree jira. Sagantaan kun torbaan guyyaa 3 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u galgala sa'aatii 10 irraa eegalee kan eegalu ta'a. Egaa sagantaa kana keessatti muuxannoo fi mudannoo qabdan namoota dandeettii aartii garaagaraa qaban kan beekamtii qabanis kan beekamtii hin qabnes aartistoota gameeyyii namoota beekamoo karaa amantii fi aadaa kallattii kamiiniyyuu dhageettii qaban akkasuma ammoo namoota keessattuu taalentii qaban dandeettii uumamaa aartii irrattis aadaaf afaan irrattis gara kamiiniyyuu dandeettii qaban gamanatti affeeraa kan hawaasaa wal barsiisnuu fi wal garsiisnu ta'a. Keessummaan keenya jalqabaas abbaa Ruqiyyaatii fi haadha Ruqiyyaati. Jalqaba irratti yaamicha keenya kabajuudhaan sagantaa keenya guyyaa jalqabaa irratti baga nuuf argamtanii galatoomaa isiniin jechuu barbaada baga nagaan dhuftan. Hayyee Nasrii keenya nullee harka fuunee jirra atis dhugaa keessummaa kee godhattee nu kabajjee sagantaa yeroo itti qabdee beeksisa dalaydee keessummaa jalqaba godhattee nu affeeruu keetiif atillee ulfaadhu galatoomii horii bulii deebanii wayyamii siin jenna galatoomii ulfaadhu. Wallahi galata guddaa qabdanii odoo nun tuffatin odoo maaliin jedhin yeroo jalqabaa keessummaa nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Haati Ruqiyyaa yeroo noormaalii haasoftan akkana bareeda jecha sagaleen keessan. Baguma noormaalii iyyuu dhageenya kan duraanii haasa'an ammoo warri diraamaa irra beeytanii hayya warroonni nu daawwataa jirtan hanga xumura qophii keenyaatitti nu wajjin tura. Bu'aa bayii jireenyaa isaan keessa darbanii namoonni hedduun ammoo diraamaadhaaf waan haadha manaatiif abbaa manaa ta'an se'anii isaan ammoo haadha manaatiif abbaa manaa dhugaatiillee jechuudha. Seenaa hedduu jireenya isaanii keessa dabarsanii bu'aa bayii jireenyaa hedduu keessa darbanii mee seenaan isaaniillee maal akka fakkaatu kolfaa fi tapha kana duubaan mudannoo fi muuxannoon akkamii akka jiru hanga xumura qophii keenyaatitti yoo nu wajjin turtan kan hubattan ta'a. Wanti nuti isin rakkisnu ammoo sagantaan kun amma boodas hardhas wanti ani isinirraa barbaadu yoo jiraate sagantaan kun haaraya ta'uu wajjin hamilee fi jajjabina keessan isinirraa barbaanna. Nuti ammoo madda bohaartii keessan taanee itti fufuu barbaanna. Wanti ani isin kadhadhuu fi isin rakkisuu barbaadu yoo jiraate koppii liinkii fi taabtaabii piliis deddeebi'ee sagantaa addaan kutaa godhaa isiniin jechuu hin danda'u waan ta'eef takkuma dubbadhaa na hubadhaatiin hanga xumura sagantaa kanaa yeroo nu wajjin daawwattan taabtaabiif koppii liinkii godhaa baaraaliin mana kanaa akka ol ka'u anis yeroo dheeraa miidiyaa irraa badee waan deebi'eef sagantaa isin itti gammaddan isiniif qabadhee dhufe madda gammachuu madda bohaartii isinii ta'uu barbaanna nuti ammoo jajjabinaa faamilii keessan isinirraa barbaanna waan ta'eef koppii liinkiif taabtaab piliis kabajaaf jaalala guddaa wajjin hanga xumura qophii kanaatitti akka nuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Jalqaba irratti mee hawaasa wal baruu fi maqaa keessan isa sirrii iddoo dhaloota keessanii irraa kaana isin lachuuyyuu wal duraa duubaan carraa waliif kennuudhaan eenyu jedhamtanii eessatti dhalattanii guddattanii amma hoo eessa jiraattan kanarraa kaana. Hayyee dura dursoo gaa First Lady jedhanii jalqaba kabajamtuu giifti duree Ummi Hamzaa haadha manaa kootiif kenna kabajaa fi jaalala guddoo wajjin
Ani amma isin dura himan dubban. Dubbattu. Bar isinitti na ofii dhugumatti. Hayyeega gulfaadhu wallahi galatoomi ulfinni si biraa jiraatu. Asumaanuu waan si ajaa'ibu diraamaa kana keessatti isinii warra durii fudhannee osoo dalaynuu isinii naaftee jirti. Tirfaammaa nyaallo waan si ajaa'ibu. Amma si hinaan jechuun itti ulfaateera alammoo naa ta'ee jira. Egaa Nasrii keenya gaafii keetiif ani maqaan koo Abdurrahmaan Jamaal Hussein jedhama. Kan inni itti dhaladhee godina Arsiiti. Arsii Bahaa jechuudha. Aanaa Roobee Diidaatitti dhaloonni koo kan dhaladhee gosti tiyya Ayuuba. Kanaafuyyuu odoon himatiin iyyuu sikkoof mandoo ta'uu kiyya akkattuu warra bahaa kana ta'uu keessattuu loqodaan namni hin beeka. Akkasii isaan illee immoo ofumaa ofaa ibsanii maqaa isaaniitii fi maqaa isaaniillee akkasuma yoo dhaloonni guddaa kenna. Ayyee. Hayyaa dhabee yaatti aaname. Anillee maqaan kiyya guutuun Rahmaa Abuuna naan jedhanii. Iddoon dhaloota kiyyaa akkuma abbaan Hamzaa jedhee Arsii Bahaati. Aanaa Suudeetitti jechuudha kan dhaladhe. Gosa hin qabdu? Gosti tiyya Suraara. Suraara akkasii. Maasha Allah. Arsiin yeroo wal barattu aadaa isaanii keessatti wanti baratamaan namni tokko iddoo dhaloota isaa, gosa isaa, balbala isaa himatee wal bara. Miidiyaas ta'uu gosti namaa waan dhokatu hin qabu, eenyummaan namaa waan dhokatanillee waan itti saalfatanillee qabu kun aadaa keenya. Akka Arsiititti ammoo aadaa akkanaa qabaatu keenyatti ittiin boonna. Maaliif namni tokko muka hundeen mi'aawu baallis mi'aa jedhanii eenyummaa isaa eega baranii fi maalummaa isaa erga beekaniin booda miidiyaa irrattis haa ta'u waliin jireenya keessattis waa hunda keessattuu namaa salphata. Kanaaf wal baruu fi wal beekuun aadaa ta'uu isaa ammoo ittiin boonnaan ni jabeeffanna. Isinis ammoo bifa kanaan sirna guuttanii jilba guuttanii himatu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Itti aanuudhaan yeroo ammaa kana mee eessa jiraataa jirtanii? Seenama keessan irraa eegallaa akkamitti wal bartanii akkamitti gara bultiitti ceetanii mee asirratti. Egaa nuti eenyutu dura jaalatee sanillee tartiiba isaa osoo sobiin dhugaa jiru jechaadha. Maaliif sagantaa kana irratti walmakkee jirte? Wallaahi dubbiin ajaa'ibaa ba'uuf deemti kaan. Yaa salaam aboon asirraa jiraadha wallaahi. Gaafii ajaa'ibaa na gaafatte iccitii jaba ba'uu deemaa. Dee. Way alas jaalatu Okay. Jalqaba irratti waan si ajaa'ibu mudannoo jalqabaa keessa ani karaa baharatiin Saudi Arabiyaa dhaqee isaan karaa gubbaatiin Saudi Arabiyaa dhaqanii maqaan moggaasa chaanaala keenyallee baaleetu boolee ka jedhu chaanaali jalqabaa an baaleen deeme isiin booleen deemte sii galee boolee jechuun isiin xiyyaarummaan deemte ani immoo baaleen deeme baalee jechuun karaa majalaatiin Sumaaleedhaan buutee Saudi Arabiyaa ga'uudha jechuudha. Kanaafiyyuu bakki itti wal barree Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaati. Makkatal Mukarrama achitti wal barree. Waan si ajaa'ibu erga wal bareen booda akkamii wal bartanii eenyu durseetiniin gaafii kana dhiyeesse isa jedhuuf ajaa'iba rabbi. Addunyaadhuma kanarraa yoo wanni akkanaan jiru erga wal barreellee gaafii nan gaafadhe gaafii namni tokko nama hin gaafatin gaafadhe. Kan ajaa'ibu gaafii kiyyaami gaafiin koo sittiin himaa si ajaa'iba kan san daran ajaa'ibu immoo deebiisiiti. Jalqaba ani funduqa dalagaa yani hoteela jechuudha. Funduqa afaan arabiitiin achi dalagee yuunifoormii funduqa ittiin dalagu baafadhee Gassaalaa keessa kaa'e. Gassaalaa keessa kaa'ee isaan Madiina irraa dhufanii Makka dhufanii jennaan fiidee dhayitee Eenyu wajjin dhufa? Gassaalaa talabaa fide. Ishee. Fira bira dhufte isin kilaasii masan. Shugga masan. Achiini Gassaalaa keessaa uffata kiyya san miicceet kiyya ta'uu osuma beeytu miiccee kaawiyyaa gootee shittoo itti naqxee shuggaa kilaasiin an keessa jiru kana kilaasiin isii kana yoo mana biyya sanii hin beeyta shuggaa keessa kilaasii 3-4tu jira. Shittoo itti naqxee dhuftee karra dhadhoofte uffanni kun ka'een nuti jette kiyya ta'uu ni beeyti bar xibaa xabbasaa jedhan san isin na xabbasutti jirti amma.
Achi wal argitanii wal bartanii jalqaba hoteelatti. No, 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 hoteela osoo hin ta'in Dura. manuma jireenyatti. Okay. Ati achi dalaydee malee iddoon itti wal bartan mana keessan ollaa dhufan jecha. Kilaasii shuggama keessa isiin kilaasiin ollaa xalabaa baatee dhufte. Hiriyaa isii bira. Okay. Ishi. Anis achitti argee warri ollaa warri an bira jirullee yeroo san kilaasii an jiru san iddoo kana dubartii wal keessa deddeemanii bakka anis argee jennaan waa ijji wayii irra buuteetti. Amma dursitee uffanni kun ka'een nuti jette fidde. Kiyyaa jedhee yoo irraas fuudhu shittoon kabalaasee lafa saditti la. Akka waan cabsitee itti nayti akkasuma leetitti. Ishi. Eenyu xabbaseedha yaani eenyu gaafatee jedha maree dursaa amma gaafii kana namni dhiyeesse addunyaa naa Usmaan murteessite. dhufaa dubbii nuuf hima. Ishi. Dubbii nuuf hima. Amma achi booda gaanillee waan si ajaa'ibu waamee teessisee naamusaan gaafii dhiyeesseef. Jalqaba irratti ani wanni ani feene soba waan si gaafadhu ifatti naa deebisii jedhee gaafiin jalqabaa taap godhaa shabakaan akka nu hin qabnee fi gaafiin jalqabaa ati tana dura maraattee jirta akkuma dhalattee fayyama guutuu jirtuun sadarkaa amma jirtu kanarra geettee moo maraattee fayyitee jedhee. Ishi. Lakki maraannee in short gabaabamatti bakka osoo garana maali gaafiin akkanaa son jee haa hin maraannee fayyama qabaa. Warri keessan hundirraa islaamummaa qaba moo guyyaa keessa islaamummaa fudhatte jennaan haa islaamummaa qabna barattee waa xiqqoo barnoota qalama waa barreessuu dubbisuu hin dandeetta hin danda'a kanaan ala hangaafii biraa qabeenya maal qabdaa maali isa hafe gosti kee maali gandi kee biyyi kee warri kee maal kanuma qofan gaafadhe hagana gaafadhe waliigalle ergeen keen hidhame gaafa dhuftu. As biratti gaafii kana maaliif gaafatuu barbaachise? Namaafillee akka hubannoo fi barnoota ta'u. Gaafii kana wanti gaafachuun barbaachisee fi waliin dararruu fi itti seennee ganaa wal qo'achuu fi qo'attee itti seenuun garagara bultii. Amma immoo achi keessatti janajjantee jinjanaa alatti fixxee dhufuu fi osoo hin janajjaniin haaraa fuudhuun bultiin garagara. Maali garaagarummaan isaa? Eeyyen gaafa isii mana madaamii jirtu atillee asteettee janajjantee lubbuu maalii jettee iccitii hunda fixxee jaalala hunda achitti xumurte gaafa wal bira geettu xumuramee jira. Jireenya eegaltuun jiru wal barte waliin haasofte fixxe. Sii galee wal argite bakka. Garuu gaafii ijoo gaafachuu qabdu gaafattee jinjanaan barbaachisu. Kun istaayilii kiyya yookiin akka ani itti amanu. Namni biraa akka biritti amanuu danda'a sii galee. Halkanii guyyaa janajjanee maal jedhee hirriba dhabee maal jedhee suni ittiin amanu'an. Bultii keessatti qo'adheen fidu'an. Qo'adheen fiduu osoo hin jedhu zeero marratti fidaa osoo hin ta'in waan baruu qabu hin bara isa saniin irraa hafe duwidaan ol garagalee shaayii tallaaja tokko fixee gaahwa tallaaja tokko dhugee itti fixee rasiixa majjaana meeqa itti fixee hin amanu waan ta'eef akkasitti haasofsiisuu hin barbaanne yoo bultiif barbaadde baay'ee dheeressuu hin barbaaddu dheeressanii haasawuun sun waan biraa keessallee galchuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuyyuu jaalala akka malee fiixee tuqe alatti fixanii gaafa immoo bultii ijaaranii itti seenan bushatu dhufa. Namoota hedduu irratti illee ekspiriyaansii argirraa bushaan dhufa. Akka kiyya kun warri as jala jiru akka kiyya akka dhuunfaa kiyya gaanamuu akkaataa garaagaraa qabaami akka hawaasaa osoo hin ta'in. Garuu wal barnoota xiqqoo erga xumurteen booda fiddee jireenya keessa galtee wal qo'achaa amalli koo kana amala kee barataa amala isii baraa jireenya kana keessatti qormaata bu'aa bayii jireenya kana keessatti wal baraa waliin jireenya chaalenjii jireenya kana oofaa. Achi keessatti xumurri jireenya yookiin bultii sanii mi'aayaa ta'a jedhee amanaanii tariitii rabbilleen alhamdulillah jaalateera mi'aayaa ta'ee jira. Sii galee irra caalaan tilmaama kiyyatti irra caalaan bultii bakka hedduu biyya arabaa kana xiqqoo faffacaati baay'ata yoo biyyarraa biyyatti galanii faffacaan. Rakkoon guddaan bultii biyya arabaa keessaa ijaazaa ol buufatudha jettanii yaaddaniisi. Akka ajaa'ibaa. Akka ajaa'ibaa maaliif jennaan dalloofti gogaa harreetiin ijaarame gaafa waraabessa arge diigamaadha. Jireenyi karan taaneen eegale jireenyi haraaman eegale booddeen isii xumurri isillee hin bareeddu. Kanaaf jecha osuma walitti hin dhufin
yoo danda'ame alaaluma irratti bilbilumaan akkasitti gaafa wanni nikaa wal godhatanii jedhan jireenyi siin bareedaa wal barachaa dhuftaa bu'aa bayii jiru waliin dhadhaabbattee walitti hirkattee wal utubdee oofaa dhuftaa kanaafuyyuu ani akkasitti amanaa jireenyi keenyallee akkasitti eegalee jechuu fedheeti riyaalitima akkuma itti eegallee fi akkuma sitti himu kana wal fakkaatadha. Okay, asirratti wanti nu yaadachiisanii fi nuuf dabalan yoo jiraate gara Haati Ruqiyyaa. isaaniitti sindaba. Haati Ruqiyyaa waa dabalanii. Dhali tafaddal. Haati Ruqiyyaa mee waan isaan dagatanillee osoo keessaa hambiseen maaliif kun seenaadha waan ta'eef namoonni hedduun kinoo as jala taa'anii isin ilaalaa jiranii eenyummaa keessan isa dhugaa seenaa keessan as keessaallee ammoo waan namni irraa baratu hawaasaafillee waan barnoota ta'u. Sagantaan kuni waan nama bohaarsullee waan nama barsiisullee of keessatti qabata. Giddumaa warroon daawwataa jirtan pilis koppii liinkii taaptaap gochuun dagatina. Mee asirratti akkamitti wal bartanii isinillee akka yaadachiisaatitti wanti asirratti dabalatan maaliif namni adeemsa keessa waallee dagataa ammallee yaada isaan jedhan kanarratti illee namni osoo ijaazaallee osoo waliin buufatin osoo waallee hin balleessin bultimatti seenuu qabanii wanti kun irra caalatti faayidaa qabaa namni ammoo otteedhaa miti kan kakka'anii ilaalanii waan jedhuudha as keessa akka kaasan jecha xiqqeessanii eenyummaa namaa yoo baran keessa achi fagaatuun barbaachisu waan jedhuudha asirra meesin akkamitti wal bartanii eenyutu dura gaafii jaalalaa dhiyeessee fi haadha Ruqiyyaatiif dabarsa. Gaafii jaalalaa eenyu dhiyeesse sanii kan uffannaan lafa kaanii garuu dhugaa dubbachuu fi abdii jaalala. Maaliif uffata isaa miiccitanii shettoo gootanii kaawwiyaa gootanii fiddaniif asirraa kaanu? Uffata akkanumatti oolaalu garaadha nyaate namni kuni. Yeroo Maal isaatti garaa isin nyaate? yeroo deemee gara nama hin qabu nama miicuu fi yeroo hundaayyuu namni miicatu kastaala keessa baasee gara biraa kaa'ee toofii miicatee gasi ka isaatti raree deema bira. Ani immoo miicatu gaafa dhagu inni ka isaallee keessa jira. Nama kana maaliif hin miicine ka jedhu miiceef bakka akkanumatti garaana nyaate. Thank you. Wal bartanii isma dhugaa yeroo sanitti wal bartanii haasaa eegaltanii boodamoo osoma takkaa eenyummaa isaan bariin Oromoo ta'uu qofa yookiin Arsii ijoollee Arsii ta'uu isaa laaltanii nama kenna biyya Arabaa keessatti guyyaa hojii irra oolee dadhabee faagalettee immoo haqiqatti wanti reyaalitiin ture maal inni dhugaan ture. Waliin barree dhugaa dubbachuuf akkanumatti wallaalla malee maqaallee wal gaafannee hin beeknu waan tokko wal barree hin beeknu. Garuu inni achi dura maal ture bakka biraa galaa ture inni akkanatti manitti. Qabameeti ji'a tokko doonga'een deebi'ee achiin nama bira fira san bira gale malee yoo dura adda ofii kireeffatee galaa ture iyyuu. Gaafa kanaa inni bahee deemaa dhuguma uffanna isaa namni miicateetu wanti deebisa. Inni miica akkanumatti ilaalee bakka garaana nyaatu eegale. Akkasii haalli Duddattuu isin hin tarree? Garaana nyaata innaan duddattuu isin hin tarree garaa nama nyaatu gara keessa waa jiranii. As bira gaafiin takkitti isin gaafadhu garaa isin nyaatuun tuni tama obbolummaati immoo isallee ilaaltanii waan isarraa isinitti tole waan irraa jaalatta wayii qabdan. Alaafaa mala isaa haa ta'u bifa isaa haa ta'u. Bifa qofa odoo hin taanetti yeroo sanitti namni kun akka badaa ta'etti akka nama wal lolutti akka nama tasgabbii hin qabne maal jedhama? Nama dafee aaru nama namumaa wal lolaa oolu. Jedhee namni hundi hamata yeroo hamatu kana jechuudha. Ani immoo garaana nyaatu waan garaa nyaateef hin beeku. Namni kun nama bultiillee ta'uu miti jedhanii yeroo haasanillee hin dhagaya. Ani immoo garaana nyaachaa dhufe jechuudha. Adda hamaa isaa dhaga'uun ani garaana nyaataa dhufe. Inumaa faallaasanii ta'e jecha namni yoo waan namaa badaa nama biratti haasa'e namni nama san sodaataa deemaa. Ani sodaatu dhiise inumaayyuu bakka garaana nyaataa dhufe. Haaluma inni jedhee saniin eegas immoo nama an bira jiru sanitti dubbatee micayyoo tana akkana jedhee waliin haasaa mee akkana ani bultii akkana barbaada jedhee gaafate. Namni an bira jiru sun illee tole jedhee suuxuu ol yaanee gaafiin inni na gaafate gaafima jedhe sani. Anillee immoo akkasumatti deebisee fi ergas an dalagaa argadhee mana dalagaa deemee natti bilbilee maatiin isaa maatii kiyya bira dhaqanii akkasitti nikaa kara halaalatiin godhannee gajii kiyya fixadhee maal jedhee wal arginee sargii zabanaa kanallee nan goone yaa'u. Lukkuu fidde sanillee hin lukkuu sanillee
Wallahi As bira akkatti eegalle as biratti nama wanni nama dabarsuu barbaadu nuti utuu waliin barii wal fuune. Lakkoofsuma amma gaafa waliin haasofne kana walii kennine malee lakkoofsa waliin qabnu maaliin jenne waliin janaa jenne ani xalaba ba'ee baatii sadiitti meheerume jechuudha. Masha Kana Allah biratti bareeda. yeroo Mashi. jalqabaa saniifin ulfaata nama hin beeyne itti heerumuun nama hin beeyne fuudhuun hedduu takka nutti ulfaataa ture garuu tura keessa obsa keessa jaalala fidaa deeme jechuudha. Yeroo awwalaa sanaan ebboo isas waliin beeynu baqa akka ilaala wallaallee fi akka yeroo wal fuune garaagarummaa guddaa qaba. Deemnee immoo jibbaan eegallee an akka kiyyaatti bultii teenne tana jibbaan eegallee jaalalaan xumuruuf deemna jedhee yaada inshaallah. Masha Allah rabbi waliin umrii isin haa dheeressu. Kennaan yeroo jalqaba abbaa ruqiyyaa isinii kenne maal inni? Bilbila. Bilbila akkamii? Bilbila saamsaangii naa bite yeroo sanitti Aishee. yeroo saamsaangii xiqqoo takkaa jira. Kennaa san naa kenne jechuudha yeroo jalqabaati. Aishee abbaa ruqiyyaatiin ammoo kennaan haati ruqiyyaa yeroo jalqabaatiif bitanii isinii kennan maal inni? Okay. Amma kennaa xumura irratti si deebisa asirratti waan itti si dabalu itti jira. Ilmi namaa kun akkaataan namni itti si hubatu akka ofii fedhettii fi akka isaa galetti. Ani amma ispeeshaalii ani jireenya kiyya keessaa wanni ani jibbu nama miidhuu fi nama zolloomu nama kijibu. Akkanumatti namicha kana umrii isaa guutuun jaaladhu rabbi irratti utaalii waa godhi na godha hodhi na godha nama sanne. Keessattuu osoo hin fuudhin dura wanni jecha amma sirreef jettu sun sirriidha. Nama waliin gallee nama lola jaalatu nama maal akkasitti na beekanii akkasitti fudhatan tokko an jalqaba yeroo taa'u yeroo amma shuggaa keessa ijoollee wajjii walitti deebinee teennu shuggaa jechuun kilaasii takka keessa uummanni shuggaan kun arabii waan ta'eef wanni jedhe kilaasii takka teesse teennee maatiin kun aayilaa warri fuudhe waliin dacha'ee buna dhugaa shaayii jedhaa waliin TV ilaalami. Siiriyasiin dubbadhu akkatti kostor jedhee taa'an wayita waa laalullee dippilii keessa bu'ee ilaala TV yoo laalle fiilmii haa laallu maalaan akkatti ilaala. Namni kuni waan akka malee jibbu itti fakkaata. Baay'ee odeessuun jaaladhu yeroo namoota wajjin teennu takka namni tokko dogongora wayii uume taanan obsee irra taruu fi wanni hin jedhu irruma baya. Na ajjeesee danda'ee dadhabeen sun hire irruma baya irruma utaala. Waan namni naan jedhe takkitti dabarsuu hin danda'u yooma san deebii itti kenna. Wanni sun amma gara galee inversi faallaa ta'e amma abbaan fedhi waa jedhe tokko yoo namaa wal lole us jedhee akkatti caqasuu jaaladha. Tasgabbiin deebisuu fi jaaladha waan isa ajaa'ibu jireenyi kun aniin kun anuma waan jedhu wayi. Fakkeenya eeguu mana hidhaa seennu speeshaal waan jireenya lafaa kana keessatti namni bakka sadi yoo dhaqe mana hidhaa mana waraanaa bakka karaa biyya arabaa kana. Karaa taaribaa. Barnoota cimaa obsa cimaa siigalee akka ajaa'ibaatitti waa hedduu nama barsiisa. Aniin suni hin tasgabbaa'e lafatti deebi'e. Gaafa jalqaba akkuma siin jettee jireenyi keenya wanni hin eegale wal bira geenne wal dhabbii yookiin immoo anaa kanatti apartaayidii irratti ture yeroo jalqaba. Kanan himu amma namni sitti malaan dhuguma. Aishee. Baqa. Burcuqqoo wayii bakka kana yoo isiin keettee akka bakka kana taa'an hin fedhin illola kanallee. Burcuqqoo san fuudhee darbee cabsa. Namoonni haga irratti fuudhuu edaa akka malee miidhuu edaa maal jedhee maal haasa'u ture akiran gara wanni sun na keessa dhaqu wallaalee waanuma san guutuu akka waan harama harkuma kiyyaan fuudhee kaabaa dhayxee kadhattee natti kadhatteeti. Zeeroo irratti wanni sun guutuun walii amma maal ta'e waliin haasa'uun maritti deebi'e tasgabbitti deebi'e paaralaalii akka hiriyyaatitti waliin haasa'uu eegalle. Nageenyi tasgabbii waliigalteen jaalalli hin sakkane. Anillee yoo rama dhaqu du'aayii rabbitti kadhachuu eegalee isillee gaa akka waan halkan ol kaateetti kadhatteeti tasgabbitti gadi bu'e. Wanni fedhe yoo uumame rakkoon fedhe yoo uumame chalanjiin fedhe yoo dhufe bifa obsaatiin irra dabruu eegallee jechuu fedheeti. Kennaan yeroo jalqabaatiif haati ruqiyyaa bittee naa kennite waan baay'eedha isilleen kanaa bitte amma isiin samsingii takkitti himte an haqa namaan dhoysu an qabrii qabaa du'uu hedaa an haqa namaa waan namni naa oole. Ka jalqabaa.
Tokkichuma gaafadhe yaa. Lukkuudha. Walla. La. Qalliin. Luk. Maal jechuudha? Mee as bira adda nu baasaa. Waan si ajaa'ibu. Maal jechuudha mee as bira adda nu baasaa? Eeka amma waan tokko beeki kennaan namni qalamallee si haa kennu yookiin maastikallee bitee si haa kennu guddina yookiin xiqqeenya waan saniiti miti kalaalamu. Kabaja kennaa saniiti. So yeroo jalqabaatiif ani laaxxee ture mana kilaasii qabee eegee nikaan hidhanii galanii ani ramadaana deebi'eetiin shawwaal nikaa hidhee hajjii jalqabaa waliin hajjine. So yeroo jalqaba dhuftu gaafa kilaasii kiyya oseentu lukkuu ishigii fidde nu dalaguuf lukkuu luka qofa. Na arsitee samsingii jettaan san dura waan guddaa waan biteef qaba. Nas akkas asuma jettee akki saaksii narratti qabatte muudii narratti qabatte anu amma lukkuu tana dagadheera laal amma naa dhufe siin na cabsitee na cabsite. Adda samsingii naa bittee miti bakka. Yeroo san matu qaalidha. Yeroo san samsingii matu qaali. Akkasii garuu waan si ajaa'ibu magaa uummanni illee intarteen itti ta'uuf malee uffata guutuu naa bittee shittoo bittee sa'aatii bittee ashayidee akka kennaatitti martee manatti naaf iddee dhufte jechuudha yeroo jalqabaatee fi ummee Hamzaa koo ulfaadhu haadha ruqiyyaatti galatoomii yaa'anii. Hayyee galatoomaa ulfaadha isinillee jidduudhaan ammoo isin nama koomediidha warra diraamaa dalagu daawwattoonni keenya nama 4,300 oltu taa'ee nu daawwataa jira. Yeroo tokko koppiliinkii keenya kana gara 10,000 yoo seenstan amma ammoo osoo gaafii biraan gaafatin diraamaalee garaagaraa wantoota itti qophaa'anii dhufan hedduutu jira waan ta'eef amma gaafii asumatti dhaabee gaafii itti deebina sagantaa itti qophaa'anii dhufan waan isin bohaarsu kan eegalanii fi hojiilee isaanii warroonni kana duran arginiif argaa turtanillee akka isin hubattan isiniif goona. Kanaafuu mee vaariyaaliin mana kanallee akka ol ka'uu fi kooppii liinki godhaa yoo xiqqaate taaptaabiin kun miiliyoona 2-3 seenuu qaba. Anillee yeroo dheeraa miidiyaa irraa badee ture. Amma immoo sagantaa haarawaa isin jaallattanii fi ittiin bohaartan namoota akkanaa namoota gurguddaa beekamoo isin jaallattan gama aartii, aadaa, duudhaa, afaan akkasuma namoota Oromiyaa keessatti beekamtii guddaa qaban kallattii kamiiniyyuu kan dhokatanii hafan bakka isaan jiranii barbaanneefinne sagantaa kanarra akka isaan hirmaatan goona. Warroonni sagantaa kanarra hirmaatuu barbaadan Nasrii live show kanarra hirmaatuu warri barbaadan torbaanitti guyyaa 3 dhiyaataa galgala sa'aatii 10 akka Dubaayii akka Saudi Arabiyaa sa'a 9 akka Itoophiyaa ammoo galgala sa'aatii 3 jechuudha. Kanaaf keessaan na dubbisaa lakkoofsa kiyya baay'oo irra isinii kaayaa WhatsAppiidhaan na dubbisaa galmaayaa torbaan keessa guyyaa 3 kana kan isinii dhiyeessinu ta'a. Keessummaa har'a isinii dhiyeesse abbaa ruqiyyaatiif haadha ruqiyyaa akka itti gammaddan abdii qaba. Isin ammoo hanga isaan sagantaa isinii qophaa'anii itti dhufan isinii dhiyeessanitti koppiliinkiif taaptaap gochuu hin dagatina isiniin jedha. Amma ammoo mee hojiilee isin hojjettan hawaasni hedduu jaalatee jira. Hawaasa bira hedduu fudhatama guddaa argatanii jirtanii ammallee namoota hedduun daawwatamaa jirtanii waan hawaasa kana hin bohaarsettanii qabattanii dhuftan waan qophooftan waan tokko keessaa hawaasa nu affeera madarakiin keessan. Isin ammoo please koppiliinki taaptaap hin dagatina. Hayyee Nasrii keenya ulfaadhu galatoomii asumaan dhugaadha xiqqoo vaayiraalii manallee ol kaasaa koppiliinki godhaa sheer godhaa Nasrillee nu galateeffadha ammallee immoo innillee hojii enerjii guutuudhaan gaaza guuttatee itti deebi'ee jira waan isin ajaa'ibu tiktookiin namni akka malee gar malee qibilaa malee sijaadaa qibilaa malee buufatee salaataa akka jiru tiktookii kana gubbaa hedduudha. Garuu manni amma akka Haji Nasrii Aanolee kuni waan barnoota qabu, waan dhalootatti dabru, waan seenaa qabu, waan namni waa irraa fudhatee waa hubatee galu. Siigalee waan akkasiisan qabatee dhiyaataa Nasriin kana durallee hojiileen inni hojjetu Eesirii maltiimiidiyaa irratti illee waan naamusa qabu, kabajaa qabu, akkasumallee hojjettoota kabaja qaban
achi keessatti qabatee dhiyaatee ammallee hojiin inni qabatee dhufee waan ajaa'ibaati. Ammallee irra deebinee Nasrii keenya keessummaa kee jalqabaa gootee nu affeeruu keetiif galatoomii ulfaadhu siin jenna. Asumaan taap koppi linkii godhaa isiniin jenna gaa maarree Sintalo eenyu kareef sitti bilbilu namitti hin tami eenyu nuti haasoftan mareefanii seennan bilbila sammataa gadi qabdu eenyu itti kaatanii wayituun jiru eenyu inni ati wayitana biraa hin dubbattu namni rabbiisi hatta akka nama maleekaa rabbii wajjillee shariikummaa qabu akka keetitti ati barate akka keetitti akka yaaddutti naa gala osoo jannanni illee abbaan ruqiyyaa firdoosiin jira siin jaani biraan nageettan malee jettee Odo milishaa dandeettee achi fiddee milishaan achiin fuusifta. Haga achi. Nama addaan cirtan isin akkam addaan jire? Amma eenyu sitti bilbilare? Intalatti yennatti bilbila. Godiin dhalateeka. Intalli ana bilbila diimaa na nyaachifti narratti cufti sitti dawwaltee mire sitti dawwalti maal jetti? Galee garam eessa gal? Biyya qabdi galti kana. Ani baadee maal achi biyya isiiti? Eessa maal jettee galti maal hojjettee galti maal mul'ifte maal hojjette ijoolleen hambaa ambika asii bahe kun kooraan kan qabne kooratti bite farda itti bite man itti jaare haxiri itti jire qotilee itti bite limaati elmata. Dhuftee ijaartu re? Maal ijaarti? Gadi buutee ijaartu dhuftee? Isiin achi teettee yoo durriyyee hambaa qallabde malee yoo birrii bii akkana amma tammaan shumburee ta'isii as deemte waa meeqa mul'ifte? Isin sookiddaa xilli godha waan shumburee kana. Dassi haa jedhu har'a baasaboorri isiin adda samne yana isin raafadha amma intalli maal yaaddi maalirra jirti maal heda jetti intalli? Intalti galaa jirti. Akkan gallee. Birrii kaawwanti irra isinii na itti san. Birrii wayiitu hin jiru. Birrii balleesse. Eessa balleesse? Balleesse mana sii bita jeen illee hin binne caarataa ta'e manni rakkoo qabaa birriin biyyi madaabaraan fudhanna jettee surree qabattulatti kan itti kenne. Intalti ila isintu argate malee. Birriin takka wanni dabtara gubbaan jiru baankii dhaqee baasee biyyi madaabaraan haa bitatu. Intalli tun akkan galle qabbirra waliin dhaabannu reeffa ho'aa waliin qaban ija kiyyaan isii arguun barbaadu. Intalli tuni urga baatee waan affii wayii wanni isii mul'ifte hin jiru. Hin maraattan isin? Sin maraate. Isin haa hidhattu ardaan. Ardaan an fayyaa qaba ardaan. Gabbaanee jenneetiniin itti gabbaanee ardatti himna. Maarree yookiin ana yookiin sihii intalli tun galtee gibbii kiyya kana raggaxuumi. Mee namuma dhaqee bakka rooppilaan isii itti buuse sanii isii fuudhee qee kiyyatti. Anuu hin fuudha. Mee ati jabduu gabbayii dhaqe. Anuu hin fuudha. Hin fuuta? Hin fuudha. Hin fuutami? Hin fuudhanii miti. Hin fuudhu. Hin fuudhu. Eessa fiduu adda? Eessa fiduu adda? Tiyyaa miti. Eessanii miti? Tiyyaa miti. Tiyyaa miti. Guyyaa matakka. Eessa fidaree tiyyaa miti hojjetan jaarsanan akkam yaadda? Sansi beeka. Sansi beeka. Ani hin beeku ani intala wayiitu biyya alaatti. Ana miti barka shambaree jedhamu. Ani intala wayiitu wuccaa garii ta'e ergadheen qabu. Akkasiimi. Intalli wuccaa garii jirtu tiyyata hin galu jettu san. Intalli wuccaa garii jirtu yoo ani itti dawwalu. Maal taatan abbaa kiyya manaaxirii jetti sii bitaa hin yaaddayini homa takka ati gaachana kiyya. Yoo isin birrii qabaattu? Tamtu birrii qabu. Amma galtu tun. Harka waa qabdi? Hagam qabdi? Yoo qabaatte maal godhatu? Lakki hagam qabdi? Isinitti najamtu. Birrii hin qabdi? Harkatti qabatti. Birrii tan hattuun harkaa fudhatti intala tan ergi jedhi irratti haa ergitu. Hin ergitu. Ka isin irratti ergitee kaata jettanii. Sirrattuu haa ergitu akka itti fudhee sirraa fuudhan abbeeka. Sirrattuu. Hin jettanii. Amma wayi durriyee wayi karatti qabee birrii tanaa achiin waan. Waan birrii qabdeen namni intalatti yaa miti hin jenne. Birrii isiittu garaana nyaate amma. Birriin isii kuni yoo daloon hambaa karatti shawwadee birrii tan harkaa nyaate. Beenu abboo ka'ee hin deemna. Eessa deemna? Hin fuudhe intalaadha inni. Lakki. Hin fuudha. Nagaa qabdi achumaan achi. Ana walallee sittuna aarsee aarii keessa na galchiti abboo. Birrii wayituu hin qabdu. Birrii gargaa qabaatu. Birrii wayituu hin qabdu. Birrii kaawwanti na kaayanii jedhu. Ilmi kiyya isiidha. Kami? Ilmummaan. Gata ama ilmi keessa maal isiitiin. Ilmummaa ijoollee mana argadde keessa inni. Akkanatti rabbummaan akkana isin godha. Birrii guddaa. Fagaararra qabdani. Lakki. Akkana hojjetu yaatti fudhate. Meeqa fayyada miti. Ijoollee man qabu keessa ijoollee sirna qabdi. Birrii meeqa harkaa qabdi? Meeqan galatti kuma. Barna haa galchanii waan makiina yaabbadhee gad dhufu jette. Eenyu makiina yaabbadhe? Birrii qabdi birrii sitti kan itti boru. Birrii homaa harkaan qabdi? Hin qabde. Waan dalagattee gotte hin tallitu? Isin irratti ergite. Ayi badda ijoollee. Ijoollee nafi hin qabne. Ijoollee barakaa. Kaawwanti keessanitti ergite. Dhumte sila birrii meeqa keessatti ergite? Dhume sun birriin isiin natti ergite ka ati wareessitu.
kama dheengadda feestala dhabee xilaa keessatti ashara bitee akkatti qabadhee dosii galuu roobni natti roobee dagadhee hayitasii ol banu asharri handaaratti bitti. Hin harri naadhii isaanii ni biraadhe. Birri hin qabdu amma waa harkaan qabdu hin talte. Hin qabdu Akka. hin qabdu. Haa galtu intalti hiree galti hamilee galti. Hamilee maal? Hamilee heerumuu heddi. Eenyu ni kaa'edha. Isinirraa duutan maal obboleessi illee hima hidha. Obboleessi. Lakkii nami kootu ka as kennu ijoollee muka mooyyee sana as kennaafi adda kottu. Keessanii kana akka muka mooyyeetti mataa dhayanii adda baasan. Maal jette? Maal jette? Yoo isin diddana kam goonare? Namittiin nana ayiga dudda. Milishaa fedhisi yaada. Dachaane irra dachaane. Lakkii namittiin nana wallahi. Abbo, I respect you namittiin nana akkana nan godhu. I respect you. Itti fufa. I love you. Daanita. Namitti xiqqoo mata zooree boksii itti bu'ee. Achumarra haga yeroo mucattiin galtuuti. Maal sila afachuu amma mee reefa baatee. Gataan. Meeko Ana duraanuu na balatu. Abbo arri meeko achi baafne mee. Ana dhukkuba gataa. Mee asharooyina. Ana argitanii harree qabeelaa isin jala an deemu asuma gangaladha. Deemuu barbaannan kunoo karaa kama seenteen bayide. Amma ammaa eessa deemaa miti mootummaan tolche waggaa 30 ol yoo taate qixxeetti akka kaffaltan jedhanii. Allah. Wal quban qabdu wal duubaa laga eeddii jetti bar Oromoon. Maal warasuuf? Qabeenyuma horadha. Kama warastaffaatiiti buukii qabtu maqaa keetiin jiru. Saanima seera beeka. Kattaa buukiin lafa gaxarii ka qotu kun tokkichi. Kiyya irratti deebisa. Ani argite Maali kadheen gada nu farramsiisan sun maali isinitti fakkaata? kubaan farramteera. Kubaan farrame. Kubaan farramteera. Akka irraan baane. Maal jedhan siin abbabanii? Sii dubbisanii? Naa dubbisaa jetteeni? Du jedhee. Allah. Mee amma akka aarii waliin goonu lammiillee nutti kolfiti. Arsiin sirna qaba, seera qaba, akka itti dubbatu qaba, akka itti wal lolu qaba, akka itti araaramu qaba, akka itti dubbii kennatu qaba, akka itti dubbii didu qaba, nama dubbii itti kennatu qaba, nama dubbii didu qaba. Amma dubbii tana alam baafnu lammiin nutti kolfiti. Bunaan nu dhuidi. Mee shirawiinaa buusi. Ati moo. Buna isinitti kenna. Buusi mee. Mucayyoo kuluu keessa lolla'aa taare. Amma yoo akkana jedhe malee intalattii birriin harka dabarsuu heddinatti hin kennitu. Achi qabi Achi qaba fachaa argani. Maal argani? Abboo keessummaan baanii nu godhe. Mee amma akki gootu. Ati nadhoo safara ammee as kenni abboo ashira. Ashira isin qabe. Amma nadhoo safara kana jirtu keessa nadhoo sirna qabdu tanaffi qabdu ta uffata beetu taqee eeggatu taqee tolfattu. Si. Akki gootu. As jedhu asitti hima. Lasirra dhaabbadha. Intalli birrii galteen. Birrii galteen natti haasa rakkabdu. Maaliif? Afachu jal'i. Amma gurbaa wayii hususii dhaga'e. Gala isii kana dhaga'e edaan nagaadha. Isatti heerumsiifna. Gurbaa warri itti dhaloomani. Gosti gosa itti dhaloomani. Cakas. Gosti warra sirna gumaa fitu, warra abbaan isaa warra gubaa fitu, warra safuu fitu, warra danuu fitu, warra fuudhee heerumsiisee addaan galchu. Si galee? Akka kiyya kanatti haa gubattuu fi. Amma akki gootu. Shishiin tokko narraa dhume naan jette si bita. Nama shishiin bitamu miti nama shishiin ilmooti allee gurguratu miti yaasine jaabii waada. Amma birrii harkaa qabdiimi. Harkaa qabdi. Ila na dhageeffadha. Birrii harkaa qabdiimi. Qabdi Harkaa qabdi. Miliyoona gadi harkaan qabduumi. Lakkaan hin beekamne. Miliyoona maalitti beekame? Nasiin jee saritti. Wayii waa godhu. Isirraa fuudhuuf irraan fuudhuwan. Irraan haa qabattu. Miliyoona waa wayii mistira wayisitti mala sii mala. Hima. Miliyoona ol harkaa qabdiimi. Ani beeku waga harkaa qabduun qabanaan jette. Hin qabdiimi sitti himte amma barda hin gadda galgaloo itti haasofta dhima caqasa mana jala taa'ee harkaa qabdi. Miliyoona ol harkaa qabdiimi. Hin qabdi maal godhu? Asje. Dhiisaa dhungoo kan. Asje duroomne. Himaa gadi. Waan hin mudda. Duroomne asje. Amma hintalli warra babariisoo dhiyoo galtee 800 harkatti qabattee galte. Akkasumatti geega'oo jedhanii baankii irratti dabarsan dhaqanii. Kunoo gurbaan sun harreen galchine intalli sun amma kunoo kophee miila dirattee magaalaa keessa deemaa jirtu.
Ani intalati akka akkas taatuun barbaadu. Ani intalati Ama waan deemtaniif. Ani intalati akka namni ari'ee keetti natti deebisiifaa jedhi si lama faddu barbaadu birrii natti haa kennitu birrii. Waan kooraa fidanii farduu beeka jedhani achi narraa deema amma waan isin deemtaniif farduu beeke. Lakki. Ani sii tana tawarri keessan ofirraa si ari'ee. Eenyuun ari'an? Si maata. An ari'aniimi. Bara midhaan nurraa badee kontaala qabattee dhayitee sululumaan ari'anii si deebisan. Yoo umsil. Si deebisan madaabaraa duudatti baadhee halkan kittee rooba keessa galee ni ijoolletti aqorsone dhimbeetami ani si usanuu gadhaabee haadha gurbaadha intalaa soddaa si Narraa gatee tammun ajjeeftanii. akkasii koo'ee bachuu intalli birrii natti haa kennitu antaara nabbaa nyaaturra. nyaatu wayi. Lakki yaasin awuzu billaa astaghfirullah birrii ana waa godhaa ana mirgoolee bitaaf ana Isin irratti awwal ergite saniin bitaa. hinjirti Bitaa as afachuu walitti qabnaaf Kiyyarratti dabala. walitti qabnaaf lakki mataan jabaati Kiyyarratti as dabarsa. lakki waliin keefannu reefoo waliin qabannu Ammuma dhaqeen fuudhu intala qabu. abboo ani waan ati baatu Teessaniyyuu miti ati waan ati tiyya intalti teessanii miti. ta'e nu dura ati amma aarii akkana si godha Lakki. waan maran dubbataniiti Maal hin jenne isinummaan? lakki akkasiiti amma natti haa kennitu amalikaati natti Kan amanani amma. Wata- Abbaan nama kaadee kan Uy, ani awwal homa ati baatu si laalu. Homa ati baatu na keefanti. Har'ee kooralleen kunoo fardillee kunoo jedhani. Intaltillee kunoo borga nama as bu'aati. Waan isiin jettu walumaan dhaqnee fuudhee Situ ilaala. amasi ati. Abbaan kee. Aniin kun nama Isin ala. akkana godha. Handaaraan baatu ala addaan galchaani. Wayirratti walii haa gallu. Handaara nan baatu. Ani namansiisa. Isin qala. Diggisa. Dhaqa. Fuudha. Hin fuudha. Mucayyoo tana guyyaa isii ka galte tolchaaf. Hin tolcha. Akka beerrillee naan hin galle. Hin tolcha birri achumatti amma ani Addis Ababaa kana tamalallasaa waliin beeytan namni tokko hattuun Beerri fedha achitti hin fuutan. akkan hojjettee nan laaltu. Galaani. Bakki kana daranillee hin beeka intala shumbureetu gaafa isiin wanni dhuftee maal ijaaza maa jazaalaa maal jettisi ijoollee yoo Ani maalitti kana ka biyya bu'an kana irraftii dhufte achuma goree sharafe Lakki. yoo ittuma san maan naan jette sharafa kana an biyya keessan jiru dabtara keessan irratti dabarsaa naan jette fuudhee kunoo shumbureetti kenneef gale intala san sirnaan bakka itti goone ka dubbate ana kunoo birdilibsii irraa uffadhe intala Abbaadha isin. ta'an baatu na uffifte. Abbaa isiiti. Maaloola kun. Maaloola kun handaara keessa lafa maru malee. Sookiddi. Isintu abbaa jechuudha. Akkasiin tala amansiisitii amma bakka. Akka isin hin jedhe godha hin amansiisanillee qoricha sii qota jaarsan. Bakka akka fuudhee godhe fuudhee alhamdulillah birrii fuudhee akkasii fuudhee bakka akka sillee keessa. Waliigallee miree. Sillee sii bitaan tama mana jirtu. Amma bor diggisa. Inni akka sin qaba korbeessa kami keessa jabaan. Daalacha mataa micciirisanii. Guddaa qala. Bakka bukeeffadha. Shumburee mataa mataa isii gadi cabsaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buna gajaa alhamdulillah buna gajaa. Dhugaame isinuu dhugaa. Buna gajaa dhawwalaa kamataan naan zooree birrii tana. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan daawwataa jirtan sagantaa Nasrii Live Show kan jedhu guyyaa jalqabbii isaa irratti keessummaa babbareedduu keessummaa isin bohaarsaniif jaalattanii itti gammaddan ta'uu warrootuma daawwataa jiran irraa ragaa ni baana. Kanaafuu sagantaa babbareedaa kana daawwatuu barbaadan filannoon keessan guyyaa irraa kaasee Nasrii Live Show haa ta'u isiniin jedha. Namoonni immoo dandeettii garaagaraa qabdan warroonni aartii irratti afaan duudhaa waa hunda irratti dandeettii qabdan kottaa lakkoofsa kiyya baay'ee warra isinii kaaha. Galmaa isiniin jennaan mee akkamitti argitan daawwattoonni kenna koomantii jalatti abbaa ruqiyyaatii fi haadha ruqiyyaa akkamitti argitan. Kuni sagantaa tokko qofa yookiin kanas isinii agarsiisanidha. Guutumaan guutuu bohaaruu yoo barbaaddan yeroo hunda madda gammachuu akka isinii ta'anii fi hojii irraa baatanii dadhabdanii bakka itti kofaltan yoo barbaaddan filannoon keessan YouTube chaanaalii abbaa ruqiyyaatii fi haadha ruqiyyaa haa ta'u. Isaan yoomiyyuu isiniif madda gammachuutii fi madda kolfaa isinii ta'uudhaaf qophii isaanii xumuranii YouTube chaanaalii isaanii qopheeffatanii sagantaalee babbareedaa YouTube isaanii irra gadhiisan. Kuni ka osoo ittiin qophaa'in asitti isinitti agarsiisanidha. Ka itti qophaa'anii waraabanii ediit godhanii miidhagsanii isiniif dhiyeessan yoo barbaaddan ammoo YouTube chaanaalii isaanii jala deemuudhaan guyyaa irraa hordoftanii jajjabeessuu dandeessan. Mee keessummaan akka isaanii isin jaalattan sagantaa itti aanu irratti akka isiniif dhiyeessu ka barbaaddan koomentii jalatti naaf barreessaa. Ana ammoo fedhii keessan guutuu fi isin gammachiisuudhaaf
isin kofalchiisuudhaaf bohaarsuuf qophiidha. Jiddumaan akkamitti ilaaltan sagantaa isaanii kana diraamaa gabaabaa isaan isinii qopheessan maal irraa barattan maal irraa hubattan ijoollee biyya Arabaa keessa jiran maatiin akkamitti maallaqa qofa irratti xiyyeeffannoo godhanii ilmoo isaanii ta'uun isii osoma jiru taargetiin isaanii ammoo maallaqa yoo maallaqa hin ergine hin jaalataniin yoo maallaqa hin ergine hin bilbilaniif komii irratti dhiyeessan abbaan gara sarkisa obboleessi gara sarkisa as keessatti wanti isin irraa hubatan yoo jiraate dadhabbii ijoollee biyyoota Arabaa jiranii fi aarsaa gurguddaa isaan maatii gidduutti kafalanidha jechuudha. Barnoota guddaa irraa argattan jedhee yaada. Keessummaan itti aanu immoo eenyuun isin haa dhiyeessinu jedhee gaafii isin gaafadha jira koomentii jalatti nu barreessaa. Dhugaa hedduu galatooma. YouTube chaanaaliin keessan maal jedhama maqaan? Eeyyan egaa asumaan kabajamtoota hordoftoota keenya maqaa YouTube chaanaalii lama qabna. Chaanaalli amma irratti hojjetaa jirru Abdii Inda Rahimaa Tube jedha. Linkiin isaa asuma TikTokii kana baay'oo jala jira. Dhaqaatii gasseenaa subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa hojii keenya nu daawwadhaa. Chaanaalli jalqabaa chaanaalli guddichi uggura irra jira. Baatii 3 Oogasti sirii du'aayi nu godha akka nu banamuuf inshaallah. Baalee tu boolee jettanii yoo itti barreessitan ispeelingii gurguddaa ta'e xiqqaa ta'e afaan Oromoo qulqulluu qubee odoon hir'isin hin dabalin viidiyoo 193 tu irra jira. Isallee dhaqaa nu daawwadhaa nu jajjabeessaa. Gaafa isin nu jajjabeessitan nuti immoo kana daran babal'ifnee namoota daballee hojii kanallee hojiin hojjetamin hojii bal'aatu jira. Hojii bal'aa sagantaa bal'aa qabannee jirra asirratti illee isinii kaafna. Kanaafuyyuu akka hamilee godhannee jajjabaannee hojjannuuf aadaa keenya osoo hin cabsin, safuu osoo hin cabsin, amantaa osoo hin cabsin, maqaa namaa osoo hin tuqin, nama osoo hin xiqqeessin hanga danda'ame aadaa keenya akkuma jirutti dheedhii akkuma jirutti osoo ittiin dabalin jireenya hawaasummaa abboonni keenya keessa as dabranii nu guddisanii asiin nu gahan ka amma garuu irraanfannee araadomnee qaroomnee aadaa san dagannee irraanfatamee jedhe san as finnee akka itti bashannanaa irraa waa barattan. Namoonni immoo waan nu hojjennu san keessatti uf ilaalan, uf argan namoota hedduutu jira. Maaliif hundi keenya dhalattoota baadiyyaati. Baadiyyatti dhalannee, itillee irratti dhalannee, ana qofatu akka carraa ta'ee hafaazaanatti godhanii guddadhe malee isiin baadiyyatti dhalattee guddatte. Isii qofa kurraaziin guddate faanusaan guddate malee ani lambaa caqqara godhaa akkanatti suwichii dhaamsaana guddisanii akka carraa ta'e kanaafuyyuu hojiilee akkas akkasii ana qofa ispoonjii firaasharra rafee achitti warri kennan argatee na guddise malee isiin itillee firaasha madaabaraa citarra rafaa guddatte waan kana dhayinee finnee as baafne yoo isin agarsiifnu akka itti bohaartan itti bashannantan abdii qabna. Itti bashannanuu qofaaf immoo nullee nu jajjabeessuudhaaf dhaqaa chaanaala keenya subscribe nu godha. Isiniin jenna. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa amma gara gaafiif deebii kennaatitti deebinaa gidduudhaan ammoo sagantaan ammaa kun ka jalqabaati malee kan xumuraati miti. Sagantaa bohaartii kan isaan isiniif dhiyeessan kan amma isinii dhiyeessan kun jechuudha waa'ee mucayyoo biyya Arabaatii galtee intala isaanii jechuudha.